Alee magaal guddoo Libaanoos Beeruutitti miseensi olaanaan Hamaas erga ajjeefameen booda hawaasni idil addunyaaf qusannaa gaafachaa jira. Ajjeechaan kun nagaa naannichaaf hiika maalii qabaa ka jedhu irratti fila ol balaay bal'inaan isaaniif ibsiti. Ji'a lamaan dura muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu Israa'el hooggantoota Hamaas bakka jiranitti tarkaanfii irratti fudhattii jedhe. Itti aanaan hoogganaa Hamaas kan kaleessa Beeruutitti ajjeefaman Saleh Al-Aruri tarree namoota Israa'el rukutuu barbaaddu keessaa tokko akka ta'e beekama ture. Tarree namoota US'n barbaadaman keessaas ture. Bara 2018 irraa eegalee namni bakka inni jiru eere badhaasa $5 miliyoona akka argatu labsitee turte. Haa ta'u malee xiinxaltoonni gariin ajjechaan isaa namoota Hamaasiin butaman 100 ol ammallee Gaazaa keessatti qabaman bilisa baasuuf tattaaffii godhamu irratti dhiibbaa hamaa fiduu malaa jedhu. Masriin waliigaltee haaraa dhukaasa dhaabuu danda'uu fi namoonni butaman akka gadhiifaman taasisu yaalaa turte. Amma gabaasni miidiyaalee Arabaa irratti ba'e akka agarsiisutti Kaayiroon ajjechaa Salah Al-Aruri hordofuun tattaaffii jidduu seenummaa ishee addaan kuttee jirti. Libaanoositti ambaasaaddarri UK duraanii Tom Fletcher Al-Aruriin nama murteessaa akka turee fi naannoo Hizbollaa keessatti ajjeesuun waan guddaadha jedhu. Hizbollaan Hamaas caalaa lolaan jabaate jennaan wal dhabdeen daangaa Libaanoosiif Israa'el qaxxaamuree hammaatu kamiyyuu gaddisiisaa ta'aa jedhan. Israa'el ajjechaa kanaaf itti gaafatamummaa qabaachuu fi dhiisuu ishee hin mirkaneessine. Hin haalles garuu haleellaa kana akka raawwattee bal'inaan amanamaa jira. Muummichi ministeeraa Libaanos Israa'el yakka kana raawwachuuf akkasumas Libaanos gara wal dhabdee marsaa haaraatti harkiftee jirti jechuun himataniiru. Hizbollaan gamasaatiin gochaan kun adabbii malee akka hin hafne akeekkachiiseera. Asiin dura hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallah haleellaan dachee Libaanos irratti xiyyeeffatu kamiyyuu deebii cimaa akka kaasu akeekkachiisee ture. Isaa fi michoonni isaa deebiin amma kennan bifa waraana kanaa jijjiiruu akka danda'u beeku. Israa'el fi Hizbollaan erga waraanni Gaazaa ji'oon kololeessa keessa jalqabe yeroo hunda walirratti dhukaasaa turan. Haa ta'u malee Hizbollaan Libaanos gara waraana gatii guddaa baasu kan biraatti akka hin harkifneef daangaa kibba Israa'el waliin jiru qofarratti daangessuuf yaalee ture. Garuu haleellaan kun kan Beerut keessatti qondaala Hamaas kan Hizbollaa fi Iraan waliin hidhata qabu irratti raawwate ejjennoo ishee geeddarsiisuu danda'a. Ministeerri dhimma alaa Libaanos Abdallaa Habib mootummaan isaanii Hizbollaan haaloo akka hin baane waamicha dhiyeessuu BBCtti himaniiru. Waraanni Israa'el amma haala hundaaf qophaa'uu fi ittisa qilleensaa kaaba biyyattii keessatti cimsaa jira. Hizbollaan misaa'ela fageenya dheeraa meeshaa waraanaa isaa keessa jiru Israa'el irratti fayyadamuu akka danda'u sodaatu. Bakka bu'aan isaa jiraatus kaayyoon yeroo gabaabaa gamticha jeequuf ture galma ga'eeraa jedhanii amanu. Ajjechaan isaa waraanni kun daangaa Israa'el Filisxeen bira darbee akka hammaatu sodaa uumeera. Hooggantoonni Hamaas Turkiif Kataar dabalatee biyyoota adda addaa keessa kan jiran yoo ta'u sochiin akkanaa lafa biraa irrattis waan hin oolleef fakkaata. Ergamni nagaa eegsisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos keessatti argamu wal dhabdeen hammaachuu danda'u kamiyyuu baay'ee yaaddoo qabaa jedheera. Yaan kargalaan argachuu fi Somaalilaandi walii galuun muddamuu mordofee mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kanaan amantaan cabees seerri sarbamin jiru jedha. Mallatteeffamuu waliigaltee kana hordofee Somalilaand qaamkiyyaa akka biyyaatti beekamtii hin qabdu tokkummaa daangaa lafkiyyaa bu'an jechuun mormii dhageessifte. Ambaasadara isii Finfinnee irraa biyyaa deebiste. Biyyoota fi dhaabbileen garaagaraa dhimkan irratti yaada kennaa jiru. Wantoota dubbatamee fi eentu maal jedhee nuuf ibsuu fi Waayilikii Zalaalam Taaddasaa Nabiraatti argama. Zaloo itfuuf. Hayya asilee ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen waliigalteen waliin hojjechuu Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffamee qaama yookaan biyya kamirrattu dhiibbaa akka hin uumne ibsee jira. Dhugaan jiru kana ta'us garuu gariin waliigaltee kanaatiin aaraniiru kaan morifataniiru tarkaanfii gaarii kana gufachiisuu irraatis of qusachuu qabu jechuun ibsa baasee jira jechuudha. Garuu biyyoota kamii fi qaama kam akka ta'e hin ibsine mootummaan Itoophiyaa. Ibsi mootummaa Itoophiyaa kun maqaa biyyaa yookaan qaama waliigaltee kanaa haga ammaatti hin ibsine kan itti gadde jechuudha. Ammoo seenaa keessatti Itoophiyaan handaara yookaan qarqara galaanaa qabaachaa akka turte kaasee dogoggora seeraatiin waggoota 30 darbaniif biyya buufata doonii yookaan ulaa galaanaa hin qabne taatee turuushees ibsee jira. Waliigaltee alanaa kun garuu dhukkuba biyyattii barkurneewwaniif kulkulfataa ture fayyisuuf hiree kan uumudha jedhee jira. Ta'ii seena qabeessa lammiilee Itoophiyaa gammachiisedha jechuunis ibsee jira jechuudha. Seenaa keessatti Itoophiyaan dhibbantaa 19 buufata doonii Barbaraa Somaalilaanditti argamu fayyadamuuf Itoophiyaa waliigaltee raawwattee ture. Atis kan yaadatu bara 2018 keessa kan mallatta'e jechuudha. Sun osoo hojiitti hin hiikamiin ture jira. Kan ammaa kuni addatti waan haaraa hin qabu. Yeroo sana gumgummee hin uumamne ture. Amma garuu maaliif wantoonni kunneen akka uumaman ifa miti jechuun mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan dhagahaman ilaalchisee yaada isaa kennee jira. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteeffame Itoophiyaan galoo galaana Aden irraa buufata humna galaanaa dhaabbata akka qabaatu buufata doonii daldalaas akka horattu carraa uumaa fi jedhee jira. Kana wal qabatee dhaabbilee
Xiinxaltoonni gurguddoon dhimma kanarratti yaada kennanis ni jiru. Asilii Somaaliyaa fi Itoophiyaan miira isaanii to'achuun nageenya buusuuf waliin hojjechuu qaba kan jedhe IGADidha. Haala mudachaa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu fi boodarra dhiibbaa inni nageenyaa fi tasgabbii naannoo irratti fidu akka hubatu ibsee jira jechuudha. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Somaaliyaan jechuudha. Duudhaa biyyoota miseensa IGAD ta'an walitti hidhatti cichuun rakkoo isaanii karaa nagaan furuu akka qabanis akeekkachiisee jira. Haa ta'u malee ibsi kun ammas Somaaliyaa mufachiisee jira. IGAD ariitiidhaan dhiifama gaafachuu qaba. Waliigaltee kana hin balaaleffannee jechuun kutannoon argisiisna jette Somaaliyaan ammas ibsa IGAD kana qeeqxee jirti jechuudha. Asili gama biraatiin birmadummaa Somaaliyaa kabajuun akka barbaachisu gamtaan Awurooppaa ibsee jira. Kunis heera biyyattii chaartara gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan bu'uureffate akka ta'e ibsee jira jechuudha. Gamtaa Awurooppaa malee biyya ollaa Masriileen dhimma kanarratti ibsi kennee ture. Isaanoo maal jedhan? Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii Somaaliyaa deeggarra jedhanii jiru. Haasaa bilbilan pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheekh Mohammad waliin taasisaniin Abdul Fattah al-Siisiin ejjennoon Masriin Somaaliyaa waliin dhaabbachuu fi nageenyaa fi tasgabbii ishee deeggaruu cimaa ta'u dubbachuu isaanii dubbii himan pirezidaantii al-Siisii Ahmed Faamii kibxata kaleessa galgalaa jechuudha ibsanii jiru. Itoophiyaa keessaatis ibsi dabalataa bahaadha kan jiru. Dubbii keenya irratti pirezidaantiin Somaalilaand naannoo Somaalee daawwataa oolaniiru har'a. Pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihii Abdii fi jilli isaanii daawwannaa Itoophiyaatti godhanitti fuun naannoo Somaalee Itoophiyaatti pirezidaantii naannichaatiin simatamanii jiru jechuudha. Akkuma beekamu Somaalilaandii fi naannoon Somaalee akkasumas naannoon Oromiyaa daangaa lafaatiin wal daangessu dhimma nageenyaa fi kaan irratti waliin mari'ataa akka turanis kaarraa marraa televezyiin kan jedhamu gabaasee jira jechuudha. Mustafaa Umariitiin pirezidaantichi kan isaan simataman. Oduu biraatiin ulaa galaanaa dinagdee Itoophiyaatiif dhimma murteessaadha kan jedhan immoo ambaasaddar Diinaa Muftiiti. Itoophiyaa fi Somaalilaand Somaalilaandii kanaan wal qabatee waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand kuniin siyaasa baha Afrikaa irratti jijjiirama akkamii fiduu danda'a akka jedhu irratti waayilii keen hiika fiixa isaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barata PhD ka taa'e nagara guddataa dubbis. Eligibility isaanii baay'ee dabala akka isaan argaman akka isaan mul'atan jechaadha. Ija dippiloomaatiitiin ija siyaasaatiin biyya Itoophiyaa duukaa waliigaltee memorandum of understanding wal hubannoo yaadaa mallatteessuun isaan akka isaan mul'atan isaan godha jechaadha. Ofii isaanii of danda'anii maybii gara biyya ta'uutti isaan geessuu danda'a. Pirezidaantichi gaafa translate godhan akka haasa'etti Itoophiyaan Somaalilaandii akka biyyaatti fudhatti mootii jalqabaa ta'a mootii prime minister pirezidaantii jalqabaa ta'a biyyi kana gochuudhaan jechaa ture waan ta'eef isaaniif hiikoo guddaa qaba. Itoophiyaafis akkasuma hiika guddaadha kan qabu. Akkuma beekamu yaa'u Itoophiyaan baha galaanaan qabdu. Ulaan galaanaa kun immoo horiidha hir'isuu qofaa miti shaqaxa irratti gibira hir'isuu qofaa osoo hin taane waan baay'ee qaba. Humna galaanaa yoo qabaatte ni sodaatamta jechaadha. Biyyi tokko waraanaan guutuudha kan isheen jedhamtu qilleensa galaanaa lafoo waan teekinooloojii kana yoo qabaatte hunda isaa walitti integreet ta'eeti kan inni humna waraanaa biyya tokko kanatti ilaaluu dandeessu jechaadha. Itoophiyaadhaafis guddaa qabaa. Jennuuti amma memorandum of understanding yookiin waliigaltee wal hubannaa kun gara waliigaltee isa baay'indiingiitti yookiin waliigaltee seeratti gaafa hincaa jennuuti. Itoophiyaan Somaalilaand irraa buufata galaanaa kan waraana isaa ta'u kan geejiba daldalaa yoo argatte walitti dhufeenyi Somaaliyaa wajjin Itoophiyaan qabaattu maal ta'inna amma? Dimaandii mootummaa Somaalilaandii sana Itoophiyaan guuttee rigooganaayis goonaan Hoorn Afrikaan biyya 9 ta'a. Sun immoo geopolitiksii naannoo sana jiru completely jijjiira jechaadha. Memberii gaadii taati maal taati independently Somaaliyaa irraa adda baateetti Somaaliyaan yoo recognition kennuu dhaabatteyyuu biyyoonni baay'een kennuu hin barbaadu garuu warra Somaaliyaa kana mufachiisuu waan hin barbaanneef balaan isaa inni guddaan Somaaliyaan ammayyuu jara kana akka isaan regional state Somaalii ta'anitti yaadu. Isaan sun immoo nuti biyya kaarensi mataa keenyaa qabna, constitutionii qabna, alaabaa qabnaa jedhu. Itoophiyaan yeroo dargii jara sana deeggaraa turan mootummaan dargii jara deeggaraa turan akka malee. Even yeroon takka ture Alshabaabii fi mootummaan Somaaliyaa tokko ta'anii Itoophiyaa waan waraanan natti fakkaatan. Gaafan ilaalu jechaadha maaliif Alshabaabis waama sana amma Islamic Statein barbaada yoo yaadu malee interesting isaanii waa'ee Somaalee nationalismidha. Yaadatta yoo ta'e Alshabaab akka uumamu kan godhe mallas bara 2006 militariidhaan intervene gochuudha sababa guddaa kan ta'e akka jarri sun dhalatan kan godhe jechaadha maaliif lammiileen Somaaliyaa baay'een biyya alaa Kanaadaa Ameerikaadhaatti deemaniitti taphanii waraananii.
Invasionidha jedhani. Kanaafuu wanna kanas jarri akkuma kanaatti ilaalu bakka birmadummaa biyya keenyaa irratti balaa aggaamamedha jedhanii yaadu. Garuu qaamni biraa fakkeenyaaf Afrika Unioniin, Igaadiin, Ameerikaan Itoophiyaan barbaadu yoo ta'e kana gidduu galaniitu horiis kennaniif yoo ta'e Itoophiyaanis yaa'u loltuu baay'ee Somaaliyaa keessaa qabdi. Waraana UN'n faayinaansii godhu kana kan Afrika Unioniin hoogganu waraana inni dura Amisom jedhama. Amma maqaa isaa jiraniiru achi keessaa loltuun baay'een kan Itoophiyaati. Loltuu sana boorganaman baasaa yoo ta'e warra Somaaliyaadhaaf rakkoodha. Baay'ee walitti integreet ta'anii jiru biyyoonni kun lamaan. Biyya tokkoon dura akkas waliigaltee waraanaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan mallatteessaniiru. Walitti dhufeenyi maayira. Garuu immoo wanni kun dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a dippilomaatik engeejimentii biyyoota lamaan irratti. Dhiibbaa sana dandamachuuf egaa akkaataatti mootummaan Itoophiyaa isaan tiriit godhu, akkaataatti Afrika Yuuniyooniin isaaniin tiriit godhu, akkaataatti Ameerikaan biyyoonni baay'een barbaachuu danda'u. Itoophiyaan hidhattee buufata waraanaa yoo ijaarte warri galaanarraatti daldalaatan kun maal godhan kun Itoophiyaan gargaartee jara naannoo sana eeguu dandeessi waan ta'eef jarri deeggaruu danda'u deeggaruu dhiisuu danda'u. Biyyoonni akka Ijipti fa'aa hin barbaadan biyyoonni akka Eertiraa fa'aa immoo Itoophiyaan naannoo sana akka dhaabbattu hin barbaadanii sodaatu isaaniif sodaadha. Isaan deeggaruudha dhiisuu danda'u. Garuu biyyoonni gurguddoon akka UK kun warra achi beezii qaban United Arab Emirates kun yoo deeggaran dhiibbaa gara Soomaaliyaatiin dhufu kana hir'isuu danda'u jedheeyyaadha. Somaaliyaa fi Eertiraan already jarri gaafuma Itoophiyaan ba'aa galaanaan barbaada ittee dura oduu gaafuma ministeera televezyiinii irratti uummata wajjinaa isaanii sana immediate reaction yookaan deebii isaanii gaafa laaltu hunduu termii sadii irratti territorial integrity sovereignty waan akkasii irratti bakka baay'ee nervous ta'anii baay'ee sodaatanidha kan deebisan. Kanaafuu wanni kun shookiin uumaa Eertiraadhaa fi karaa gam tokkootiin reliifiidha. Maaliif Eertiraan sa'aatii kana gaafa ija waraanaatiin gaafa laaltu waraana kaabaa keessatti hirmaataa turan waan ta'eef dadhabaniiru. Loltuun baay'een jalaa du'eeraa Itoophiyaan akka laaltu jarri miliyoona 3 keessa walakkaan biyya keessa hin jiru. Itoophiyaan immoo biyya guddoodha. Nama ji'a jaatti leenjiftee waraanatti bobbaasuu dandeessa. Rakkoo guddaa ture isaaniif boqonnaa ta'uu danda'a. Garuu amala mootummaa Eertiraa gaafa dudduuba deebitee ilaaltu immoo asis dhufee Somaaliyaa deeggaruu danda'a.